obboleessi keenya ashiira irra dhaabee qaba. Qalama bitate hin finne, kitaaba eegale hin finne, maaddaa keessa jira maaddaadha irrise, majliisa irrise, biyya irrise, alabaa ilmiidhaa irrise, ulamaadha irrise. Obboleessa keenya sawaaba gartee nama ilmii baratee barsiisee rabbi haa kennu. Wanni waan kanarra nama gammachiisu hin jiru. Yoo duutii namni duutii isan gorsin wanni isa gorsitu hin jirtu. Akkuma ergamaan keenya jeetti kafaa bilmawti waa izaaja. Namni duutii isan gorsin wanni isa gorsitu hin jirtu. Dhaamsaana nas dhaabbadhee haasa'u kanarra obboleessa keenya ka zifaana kana gubbaa ciisu. Gandi kunni beeka hawaasni biyya tanaa nama zifaana kana isa kana dura irratti awwaalan. Nama immoo isa kanatti aanee siree tana gubbaa koruu taa'u. Wallaalaan hin beeku, doktorri hin beeku, injineerri hin beeku, pirofeesarri hin beeku.